Ministeera galiiwwanitti waajjirri damee Adaamaa hojjettoota isaa waliin guyyaa farra malaammaltummaa addunyaa kabaje. Guyyaa farra malaammaltummaa kun akka addunyaatti yeroo 20ffaaf akka biyyattiitti yeroo 19ffaaf dhaadannoo malaammaltummaan diina waloo keenya waan ta'eef gamtaadhaan irratti haa qabsoofnu jedhuun hojjettoonni damichaa kafaltoota taaksii fi qooda fudhattoonni bakka argamanitti kabajee jira. Ministeera galiiwwanitti hojii gaggeessaa waajjira damee Adaamaa obbo Salamoon Darbe malaammaltummaan diina dinagdee biyyaa waan ta'eef namni hunduu balaaleffachuu akka qabu dhaamaniiru. Beekamu kan dhimmi malaammaltummaa kun hunda galeessa rakkoon isaa daangaan qabu dinagdee biyyattii qocorsaa rakkoo hawaasummaa fida gaaga'ama biyyattii keessatti fiduu danda'a waan ta'eef dhimmichi kun gamtaadhaan falmuu gamtaadhaan ofirraa ittisuu loluun barbaachisaadha. Dhimmichi kun ofirraa jalqaba. Ofirraa jalqabuudha. Ofirraa yoo jalqabde qaamni biraatis akka dhimma kana keessatti hin hirmaanne taasisuun barbaachisaadha. So isaan alatti dhimmoonni manni hojii kun galii ittiin sassaabu seera sirrii ta'etu jira. Dambii sirrii ta'etu jira. Qajeelfama sirrii ta'etu jira. Akkasumas immoo maanuwaalii sirrii ta'etu jira jechuudha. So dhimmoota kana hordoftee disipiliinii cimaadhaan jechuudha. Naamusa cimaadhaan hojii kana gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ayyaanicha irratti barreeffamni gabaabaa kan dhiyaate yoo ta'u akka biyyattiitti malaammaltummaa fi hojimaata badaa balleessuuf seeraa fi dambiin itti bulmaata jiraatus qabatamaan hojiirra oolchuu irratti rakkoo waan jiruuf rakkoo kana furuuf danqaa ta'ee jira jedhame. Akkasumas malaammaltummaan akka biyyattiitti hojiilee misoomaa akka laafuu kan taasisuu fi olaantummaa seeraa cabsuun dimokiraasii fi mirgi namummaa akka sarbamu kan taasisu waan ta'eef bu'uuruma irraa balleessuuf hundi tumsuu qaba. Malaammaltummaan galii waan qucaarsuuf waliin itti qabsaa'uun xiqqeessuun barbaachisaa ta'uu eerameera. Hirmaattonni ayyaanichaa malaammaltummaan gufuu guddina biyyaa ta'uu kaasuun ammatti dhimmi malaammaltummaa akka biyyattis ta'ee naannoo keenyatti babal'achaa jira waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoon irratti hojjechuu akka qabu himanii jiru. Keessattuu hojii maata mootummaa malaammaltummaa fi kiraa sassaabdummaaf banaa ta'an sakatta'uun tarkaanfii sirreeffama fudhachuu qaba gaafatan. Guddina biyya tokko irratti wanta akka gufuu ta'uu danda'u gufuu ta'uu kan danda'udha. Guddinni biyya tokko yoo malaammaltummaan kan jiru ta'e karaa barbaadame sanaan galma ga'uu dhabuu danda'a. Sababa kanaatiif namni kamuu malaammaltummaa kana diina isaa godhatee akka balaaleffatuuf akka biiroo keenyaatti immoo biiroon keenya akkuma biyyaattuu sababa malaammaltummaa kanaan biiroolee komataman wayii immoo waajjiroolee komataman keessaa tokko waan ta'eedhaaf namni kamuu gocha badaadhaaf yaraa kaanserii addunyaa kana ta'etti hojjetaan kamuu tajaajila kennu keessatti akka inni irratti hirmaannee fi barsiisuudha jechuudha. Korraapshinii mormuun hin kennu jedhanii diduun qabsaa'uudha. Ofirratti qabsaa'u jalqaba hin kennu mirga kiyya naa eegi tajaajila kiyya naa kenni tajaajila uummataa kan mootummaa bilisa naa kenni jedhee gaafachuu danda'uudha qaba yookaan gabroonfatame jecha namni ilaalcha nama biraatiin musliimaa miti keessa gabroonfame malaammaltummaa miti ilaalcha ofiitiin gabroonfame ilaalcha kennitu malee waan fudhattu fedhii nama biraa guutuuf jecha fedhii nama biraa guutee tajaajila argachuudhaaf jiraachuun qabu jedhee yaaduu qaba hawaasni keenya dhiibbaan isaa guddaadha sadarkaa gadii irraa haga gubbaatti. Dinagdee irratti miidhaa qaba, jireenya hawaasaa irratti miidhaa qaba, lola keessatti gahee guddaa qaba. Kana jechuun nagaa irratti miidhaa qaba jechuudha. Nagaa irra jiraachuu irratti biyyi nagaan hojjetee jiraachuu uummanni nagaan galee bahuu irratti miidhaa qaba.